Sirumayyuu siin dubbisuun tureyyuu. Maaliin godhe immoo? Dursa maallaan jettee turte? Inni dura malee amma reebsi koo. Ani kanan jedhu. Ati kan jettu? Al tokko jakee jinuuf fadhume. Maaliif? Barbaadeen ika gaaffii akkasii maaliif barbaachise? Of kennu na rifachiisuuf miti. Yeroo biraa wayya amma darbu. Maal jechuudha kun immoo? Jinuuf fadhuun jedheem. Dirqamaayi. Eeyyee jinuuf fadhu qaabsi koo. Tole. Kunoo. Akkan ilaalle immoo. Tole hin ilaalu dafikaa. Hin ariifatiin kaa. Kennu banachuuf hin deemaan. Afachuu kaa xiqqoo na eegi. Maal inni kun hundi? Afachuu sagalee maaliin dhagaa jira? Sagalee maatuun dhageenya. Amma badadhu kunoo. Maalinni? Lamaan keessaa tokko filadhu. Dunuunfadhees filadhees ni ta'a. Maal akkanumatti onaa kennite? Maal akka ta'e garuu barteetta? Hin barre. Kanaafuu dafii filadhu kaa. Kana filadhu moo kana filadhu? Kana filadhu? Dafii kaa. Namuddiin kaa? Tole kana. Isa filatte? Kan dhumaati? Akkanatti nan sodaachisiin kaa? Sin sodaachifneem. Si ta'eeraa garuu. Lakkii kan biraatti jijjiirradhu. Homaa kanuma. Tole. Yes! Anillee si dogoggorsuudhaaf yaadeen ture. Anaaf chokolatii moo kennu? Amma waa dabbiin kun irraan ka'u? Sirraa ka'ee jira. Kanarra bilisaa naan jedhi kaa. Eeyyee guddaa galatoomi kennu ko. Rakkoon qabu. Inni dursati gammadduu ta'uudha. Gaaffii maal qabaree? Eeyyee sirriitti gammaduudha. Garuu akkamitti yaaddee kana? Akkuma ati anaaf waan gaarii yaadaa turtetti kaa? Ani immoo maalan siif godhe? Waan baay'eedha malee. Dirqama waan ati naaf gootee gaarummaa kee haasa'uudhaaf ati na biraa deemuu qabdaa? Tole kennu ko wal gammachiisuun silayyuu osoo lubbuun jirruuti. Eeyyee garuu yeroo wal bira jiran waan adda ba'an namatti hin fakkaatu. Silas warqeen harkaa qaban akka dhagaachaatti lakkaa'amaa jedhu mitiire? Eeyyeen seenaa wayii na yaaddachiifteeyyu. Seenaa akkamii? Gurbaa tokkotu jaalalleessaa baay'ee wal jalata waliin kaaffee tokkotti wal arguudhaaf wal beellaman. Wal arganis jaalallee ishee kun isheedhaaf kennaa guggamaa tokko kenne. Isheenis kennaa sana bantee yeroo ilaaltu ashaangulliitiidha. Isheen garuu baay'ee aaruudhaan ashaangulliitti san darbattee gatte. Innis xiqqoo aaruudhaan garuu suuta jedhee maaliif darbattee gatte jedhee gaafateen. Isheenis baay'ee aartee kennaati naaf laatte hin jaalanneen turee jetteen. Yeroo sana gurbaanis aareetu ashaangulliitti ishiin darbattee gatte sana lafaa kaasee ishee dhiisee deeme. Garuu deemee osoo hin fagaatiin battala daandii qaxxaamuruuf jedhutti balaa konkolaataan lubbuun isaa darbe. Guyyaa awwaalchasaas intalattiin ashaangulliiticha baattee boosse ture. Osuma boossuu hiriyyaa ishee sababa ashaangulliitti sanaa dhabuu ishee gaafa yaaddattu ashaangulliiticha miira aariitii walitti qabdee yeroo miciliqsitu ashaangulliitittiin sagalee natti hirmuu dandeessaa jedhu dhaggeessifte. Intalittiinis of to'achuu dadhabdee lafa dhoofte. Ashaangulliitichas gaafa darbattu qubeellaa lamaa fi barreeffama xiqqoo tokkotu keessaa bu'e. Barreeffamichis akkas jedha. Jireenyi waan harka kee keessa jiru erga sirraa fudhatte deebitee hawwuun dura yoomillee taanaan waan of harkaa qabdu jaaladhu jedha ture. Seenaa baay'ee garaa nama nyaatudha. Maal ta'a osoo kennaa isaa sana gammachuudhaan fudhattee jirti ta'e? Harkuma isheen miidhaman fayyine dhibee bara baraa ofirratti labsiteem. Gaafa waan hunduu bira jiru waan hundisee deemu nutti hin fakkaatu. Eeyyee garuu Waaqayyo waan hamaa akkasii kana nu haa oolchu. Ameen. Amma nyaattu ture? Yoon manatti galee nyaadha. Na jalaa nyaachuuf miti? Gaafa jettu kubaa kee nyaachuuf hiree na dhiiftee? Eeyyee kaa maaltu tokko qofa biti kottu siin jedhe. Guyyaa biraa garuu hin argattu. Ni ilaalla maarree? Amma haa deemu. Asuma taa'an oolamoo asitti marguuf hin jiraamu. Tole ka'e.